bearish order blocking maalii? Kajoo kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha. Maaliif kanaan dura bullish order blocking maal akka ta'e, akkamitti akka inni uumamu, saayikolojiin san duuba jiru maal akka fakkaatuu fi chaartii irratti immoo bifa kamiitiin bullish order blockii adda baasuu akka qabnu ilaallee waan jirruuf, amma immoo bearish order blocking maal akka ta'e, chaartii irratti gisee yeroo akkam akkamii akka uumamu, saayikolojiin uumamuu order blockii kana duuba jirtu maal akka fakkaatuu fi bearish order blockii fayyadamnee tireedii bifa kamiitiin fudhachuu akka qabnu kan laallu ta'a jechuudha. Kanaafuu bearish order block jennu last bullish candle before strong impulsive downward. Amma immoo maal goona egaa bullish candle dhumaa jechuudha. Bullish candle dhumaa jechuun piraayisiin akka kanatti aggressive movie eegee nu gaggeessee booda kaandilii magariisa kaandilii buulishii durarra jirtu kanaatiin maal jechuu dandeenya? Bearish order block jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. San booda kun maal agarsiisa egaa showing show where institutions distributed their position before driving price lower. Institutionni asitti accumulate godhan jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanarratti murtii murteeffatan jechuudha. Green candle bakka jirtu kanarratti as booda piraayisii gara gadiitti oofna jedhanii murtiiwwan murteeffataniif kaandiliin magariisni impulsive movie down trend kana fuuldura jirtu kanaan order block jennee lafa keenyee kana booda gaafa piraayisiin haala kanaan deemee zoonii kana keessa seenu asirraati seel godhuu ni dandeenya jechuudha nuti. Kanaafuu smart money sells quietly during consolidation and then pushes price down aggressively. Kanaaf kaandilistiikii kanarratti smart money oguu jennu kan institutionootadha baankii fa'aa waan akka hedge fundii kun kaandilii kanarratti murteessanii aggressive selling orderii waan kaaniif yoo piraayisiin deemee naannoo kana dhufeef deebi'ee bakka kana retest oguu godhee orderii biraa seelii biraan seenan yaadni jedhamu ni jiraata jechuudha. Kanaafuu zooniin last bullish candle qabu kun akka area of interest yookaan immoo gaafa piraayisiin dhufee retest godhu akka area of interest tokkotti gargaaramne asirraati opportunity gara gadii deemuuf qabu kana fayyadamuudhaan sell positionii seenuu ni dandeenya jechuudha. Amma immoo haala kamiin bearish order block kana trade godhuu dandeenya akka jiru wal faana ilaallaa jechuudha. Inni duraan identify last bullish candle before strong bearish move. Osooniif bifa kanaatiin asitti bearish candlein impulse ta'e kun gadi move hin ta'in bullish candle achi dura jiru kana fudhachuu dandeenyu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma bullish candlein bakka sana jirtu tun order block keenya jechuudha. Wiikii lower wiikii irraa ka'ee hanga high high fi low candle bullish san fudhannee haala kanaan ogummaa harka goonu bakki tun maali jennee fudhachuu dandeenya? Bearish order block jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. San booda immoo piraayisiin dhufee deemee zoonii kana retest godhuu danda'u jiraata. Fakkeenyaaf amma impulsive moving kaandilii takka lama sadii kaandiloota gurguddaa sadiin erga akkana gad deemee booda dhufeeti maal godhee bakka kanatti retest godhee jechuudha. Akka kanatti eeganii retest godhee booda seel positiona seenuuf ni dandeenya jechuudha. San booda maal godhana egaa seelii seennaa jechuudha. Maal irratti revisit erga piraayisiin kun deemee dhufee asitti revisitiin uume booda seel positiona seennee bakka kanatti immoo akka confirmationitti rejectionoota yookaan immoo bearish engulfii yookaan immoo rejection wiikii ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan ta'eef bakka kanatti piraayisiin bodii xiqqishoo qabdu kun dhuftee asitti rejeectionii waan uumteef zooniin kun respect ta'aa waan jiruuf asirratti seeliin seennaa stop losses gubbaa keenya take profit keenya next liquidity level yookaan immoo swing low bakka tan jirtu kana target goonee risk to reward ratio keenya tolfannee bifa kanaatiin trading fudhannaa jechuudha. Kanaaf stop loss keenya eessa kaa'annee egaa above order block zone zoonii kana mataa gubbaa stop loss keenya take profit keenya immoo next liquidity level yookaan immoo support level fakkatan amma keenyaaf asirra support jira support level kana yookaan immoo sell side liquidity naannoo kana jiru target goone santoo baannaan immoo risk to reward ratio keenya takka gara lamaa goone trade keenya fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Amma immoo waan kana wal qabataa fakkeenya tokko yoo ilaallu ta'eef fakkeenyaaf amma piraayisiin maal godhe bakka kanatti asirratti aggressive movie agarsiisee kaandilii kanaaf kana jidduutti aggressive movie fideeti. Kaandiliin magariisni aggressive movie gubbaa jirtu kun maal jechuu dandeenyaani order blockidha jechuudha. Kanaaf piraayisiin bifa kanaan deemaa dhufee eega zoonii kana seenee booda rejeeshinii takka agarsiifnaan asirratti seel positionii qabannee stop loss keenya zoonii kana gubbaa kaa'uun take profitii key level nu duri jiru kana yookaan immoo swing low bakka sana jiru kana target goone san booda piraayisiin bifa kanaan deemee asitti seelii akka seenne kana take profit stop loss as keenya take profit keenya immoo takka gara 3 yookaan takka hanga 5 illee
fudhannee bifa kanaan piroofitii argachuu qabnu smaash goonee keessaa ba'uu